Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna afaan gosaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasuma qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa farmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Bagaa ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin isin ga'e. Bagaa hunduma keenyaa wajjirraan nu ga'e. Egaan barumsa keenyaa koorsii dubbii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam barachaa kan turre yeroowwan ayyaana gooftaa keenyaa kanaa wal qabachuudhaan adda kunnee kan turre guyyaa har'aarraa kaasnee akka fedhaa fi eeyyamaa uumaa keenyaatti itti fufnaa jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya akkuma yeroowwan darbanii ammas nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan kan darbee xiqqoo wal yaadachiisuudhaaf boqonnaa shanaffaadhaa barachaa kan jirru. Boqonnaa shanaffaa ibsituuwwan ulfina haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam kanneen jedhaniin kutaawwan 6 barannee dhaabbanne. Keessumattuu kutaa shanaffaadhaaf kutaa 6ffaa irratti galata kabajaa fi ulfina Dubroo Maariyaamiidhaaf ta'u kan jedhuun dursee qulqulloonni ergamoota bakka bu'uudhaan qulqullichi Gabri'eel samiirraa dhufee akka isheen gooftaa keenya deessu osoo ittiin himiin dura maal jedhee ture galatoodhaan akka inni eegalee kennaan kan guutamtee Waaqayyo si wajjirraan jiru yaa gammaddu gammadi jedhee galatoo kana akka inni deessu gooftaadhaaf dhiyeesse ilaalleerra. Ittaan immoo umuriidhaan baay'ee fagaattee kan turte akkasumas immoo qajeelummaan kan isheef dubbatame haati manaa Zakkaariyaas Elsaabees jechuudha. Dubroo Maariyaamiidhaan kallattii qulqulluun Gabri'eel ishee galateeffateedhaan kennaan kan guutamtee gammadii ati kan eebbifamtedha. Firiin gadameessa keessa jirus immoo kan eebbifamedha jechuudhaan qulqulluun Gabri'eel firiin gadameessa kee keessa dhufee bulaa jedhee akka isheen gooftaa deessu dubbate. Isheen immoo maal jette? Firiin si keessa bulashuun kan eebbifamedha jechuudhaan kanatti dabalteetti. Ittaanes immoo kan nama dhibu amantii Dubroo sirriitti galateeffatteetti. Elsaabees barumsa keenya darbeen baranneerra. Jechi Waaqayyo biraa sitti ergame kun kan sitti home kun ni ta'a jettee kan amantu ati maalidha? Ati kan eebbifamtedha jechuudhaan haala nama dhibuudhaan isa dhugaa dubbachuuf amantii ishee kana galateeffatteetti. Dhuguma amantaan Dubroo kan galateeffamudha. Amantaan Dubroo maalidha? Amantii ishee kan galateeffamudha. Baay'eetti haala adda ta'een kutaawwan darbanii akkuma laalle kutaa 6ffaatti akka laalle eenyuyyuu amanuu kan hin dandeenye wanta baay'ee amanteetti. Waaqayyoo dhufee nama ta'a kan jedhu amanteetti. Isheerraa akka inni nama ta'u amanteetti. Yeroo inni Beetelehemitti dhalatu harkatti yeroo baastu yeroo inni harma ishee hodhu waaqummaa isaarratti shakkii hin qabdu amantii kan hundumaa. Yeroo inni gammoojjii Gibxiitti baattee yeroo deemtu waaqummaa isaarratti maal hin qabdu? Shakkii hin qabdu. Dubroon amma kanaatti amantii ishee kan nama dinqisiisu ture jechuudha. Egaan isaan kana ilaalleerraa kutaa har'aatiin kutaa 7ffaadhaan immoo galataa kabajaaf ulfina Dubroo Maariyaamiidhaaf ta'uun jechuudha. Ittaansitee isheen kan isheen dubbattedha kan ilaallu jechuudha.
maal jettee isheen mottaansite kan sadaffaadhaaf kan xumuraa jechuudha mata duree guddaa kanaan kan ilaallu kunoo har'aa eegalee dhaloonni hunduu eebbifamtuu naan jedhu jechuudhaan kan isheen dubbattedha wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 48 irratti kan argannu caqasni kun dubroo maal jette kunoo har'aa eegalee dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhu jechuudhaan dubbatte. Egaan waa'ee haadha keenyaa jalqabarraa kaasnee ilaalaa akkuma turre dubroon kennaadhaan kan guutamte haadha kennaa hundumaa ta'uu ishee ilaalleerra. Kanaaf haadha kennaa hundumaa waanta taateedhaaf kennaa raajii dubbachuus ni qabdi. Raajii dubbachuun kennaa tokkodha. Dubroon immoo haadha kennaa hundumaati. Kennaa kanaas ni qabdi jechuudha. Dhuguma waa'ee dubroo kitaaba qulqulluu yeroo dubbisnu isheen bakka baay'eetti dubbachuudhaaf kan hin ariifanne wantoota hundumaa laphee isheetti qabachuudhaan kan dhaggeeffattu callistee kan dabartu kan turte bakkeewwan baay'eetti dubbachuudhaaf kan isheerraa eegamu akkasumallee bakka dubbachuu qabdutti illee kan hin dubbatiin haadha gad of qabduudha callistuu jechuudha. Yeroo gooftaa keenya deessee tiskitoonni dhufanii fuula ishee dhaabbachuudhaan kan ergamaan waaqayyootti hime yeroo isaan dubbatan yeroo isaan dinqaman isheen garuu maal jechaa turte laphee isheetti qabachuudhaan callisaa turteetti. Mana Yoosefitti eessaa ulfoofte gaafa jedhu isheen kan hundumaa dubbachuudhaaf hin barbaanne. Ergamaa waaqayyoo dhufee natti hime akkas naan jedhee kana taasisa naan jedhee hin jenne dubroon kan hundumaa callistee obsaan akkamatti taasifte turte jechuudha. Gooftaan keenya hojiiwwan inni hojjetu hundumaa gaafa ilaaltu akkasumatti jechuudha laphee isheetti qabachaa turte jedha kitaabni qulqulluu hin dubbattu. Asitti garuu haala kanaatiin callistuu kan taate haati keenya kan isheen dubbatte kun haala adda ta'een kan nama dinqisiisudha. Mana Elsaabesitti raajii guddaadha kan isheen dubbatte. Ergamichi qulqulluun Gabri'eel samiirraa ergamoota bakka bu'uudhaan galata erga isheef dhiyeessee booda sanyii Addaam keessaa immoo qajeeltuu kan taate Elsaabes dubroo Maariyaamidhaan erga isheen galateeffattee booda dubroo maal taasiste wanta raawwatamee jiru akkasumas immoo wanta gara fuulduraatti raawwatamuudhaaf gara fuulduraattis immoo raawwatamaa wanta jiraatu ilaalchiste wanta guddaa dubbatteetti jechuudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 46 kaasnee hanga 54 irratti ni arganna. Maal jechuudhaan eegalte lubbuun koo waaqayyoodhaan guddaa ni galateeffatti hafuurri koos waaqayyo fayyisaa kootti ni gammaddi salphina garbittii isaa argeera hoo kunoo har'aa eegalee dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhu inni hojii guddaa naaf raawwateera hoo maqaan isaa qulqulluudha dhiifamni isaas warra isa sodaatan irratti dhaloota hanga dhalootattidha. Humna irree isaatiin taasise yaada garaa isaaniitti warra of turan isaan bittinse warra jabootas teessoo isaaniirraa isaan salphise warreen salphatan ol isaan taasise warreen beelaan arjummaa isaatiin quubse sooressoota harka qullaambise dhiifama isaa akka yaadatuudhaaf Israa'el garbicha isaa simate abbootii keenya Abrahaamiif sanyii isaaf hanga bara baraatti akkuma dubbate jechuudhaan raajii guddaa kan dubbatte jechuudha dubroon. As keessatti kanneen argannu kuni tokko kanneen raawwatamanidha. Lammaffatti immoo kanneen raawwatamaa jiran, sadaffaatti immoo maala kanneen gara fuulduraatti raawwatamanidha. Lubbuun koo waaqayyo hundinuu guddaa ni galateeffatti yeroo hundumaa kan raawwatamaa ishee hojjetaan jiraatu. Hafuurri koos waaqayyo isaa kootti ni gammaddi yeroo hundumaa kan raawwatamaa jiraatudha. Salphina garbittii isaa argeeroo wanta raawwatame. Kunoo har'aa eegalee dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhu gara fuulduraatti wanta raawwataa jiraatu. Maqaan isaa qulqulluudha. Kitaabni qulqulluun ni jedha. Dhiifamni isaas warra isa sodaatanitti dhalootaan galootattidha. Wanta raawwatame gooftaan keenya dursee kan dubbate jechuudha. Haala kanaatiin wantoota kana sadaniin kan guute dubroon kana dubbatte jechuudha. Maal jechuudha kan jedhu dabaree haa ilaallu. Lubbuun koo waaqayyoon guddaa ni galateeffatti jechuun dubrooni. Dhuguma lubbuun ishee waaqayyoon guddaa kan galateeffatu ta'uu isheedha. Barumsa dubbii qulqullootaa yeroo ilaallu qulqullummaan sadarkaa sadii keessa jira. Qulqulloonni sadarkaan argachaa erga deemanii booda xumuraatti maal argatu? Qulqullummaa lubbuu argatu. Qulqullummaa lubbuu jechuun kan xumuraachuudha. Dubroon yeroo kana qulqulloonni lubbuudhaan waaqayyoon galateeffachuu kan eegalan.
Dubroo maal jechuudhaan eegalte qulqullummaa sadarkaa isaarra waanta jirtuudhaaf lubbuun koo waaqayyoon guddaan galateeffatti jechuudhaan achirraa jalqabde jechuudha. Dhuguma kadhannaan kun dubroodhaaf kan ta'udha. Qulqullummaa ishee kan agarsiisu waan ta'eef jechuudha. Taasite garbittii waaqayyoo kunoo ani garbittii waaqayyoo salphina garbittii argeeraa jechuudha. Immoo mataa isaa salphinaan mataa ishee salphinaan dubbatteetti kan nama dhibu qulqulluun Gabri'eel haala kanaadhaan haadha waaqayyoo taateetta yeroo jedhu Elsaabees haadha kanaatiin amantii ishee dabalatan isheen galateeffattu isheen garuu maal jette haadha gad of qabdu waan taateedhaaf salphina garbittii isaa argeera jechuudhaan dubbatti. Kun maalidhaa salphina garbittii achuu ishee dubrooni dursitee kitaaba mana qulqullummaa jiru dubbisaa turteetti. Keessumattuu durboonni ulfooftii mucaa dhiiraa ni deessii kan jedhame gooftaa keenyaaf akkasumas isheedhaaf kan dubbatame maal ta'a dubartii kana dubroo kana bara isheedhaan ga'e mucaa kan deessu kana durbummaadhaan kan ulfooftu kanaaf tajaajiltuu ishee osoo hin ta'e jechuudhaan amma kanaatti gad of qabummaadhaan dubbachaa waan turteedhaaf salphina of salphisuu koo kana argeeraa jechuu isheeti. Kanarraa kan ka'e salphina garbittii isaa argeera jechuudhaan dubbatti. Raajichi isaas kan dubbateen jechuudha. Itti dabaluudhaan maal jette hojii guddaa naaf raawwateera dabarree ilaalaa jirra bakka hiikaa barbaadutti jechuudha. Inni hojii guddaa naaf raawwateera jechuudhaan immoo dubbatti. Dhuguma dubroodhaaf hojiin guddaan raawwatameera. Maali jennee ilaallu qabxiiwwan kana arfan haa ilaallu. Kan jalqabaa dubroon cubbuu duraarraa bilisa taatedha jetteetti. Cubbuu duraachuun cubbuu eenyuute xintaabbisoo kan jennu cubbuu addaamiif cubbuu hewaan irraatu bilisummaadhaan kan dhalatedha. Hundumti keenya akka beennu hanga gooftaan keenya fannoo irratti fannifamee addunyaa hundumaadhaaf bilisummaa cubbuu kana amma inni balleessu jechuudha. Namni dhalataa ture hundumtuu cubbuu addaamiif cubbuu hewaan hojirraan dhalachaa tureera. Innaa dubroon garuu yeroo sana keessa taate maal taatetti kan hin qabdu jechuudha. Kanaafidha qulqullichi Daawit qulqullichi Yaared maal jedhu dubroodhaan galateeffateera. Yaa dubroo ati abaaboo ishee bareedduu qoraattiiwwan gidduutti kan biqiltedha jechuudhaan ishee galateeffata. Qoraattiiwwan kan ta'an cubbamoota ijoollee addaam hundumaa keessatti abaaboo kan taate bareedduudhaaf qulqullooftu ta'uudhaan kan argamtedha jechuudhaan ishee galateeffateera jechuudha. Kan biraa dubroodhaaf wanti raawwatame dubroon cubbuuwwan hundumaarraa qulqulleetti ta'uu isheeti. Yaadaan, dubbiidhaan, gochaan kana hundumaadhaan dubroon qulqulleettiidha. Kana qulqullummaan kan argamu namni jalqaba fedhii isaa qabaachuu qaba. Erga fedhii isaa qabaatee waaqayyos immoo maal taasisaa ni eega. Dubroon immoo qulqullummaa kana jalqabumarraa kaastee kan qabdu waan taateedhaaf kun kennaa waaqayyoo dabalataanis eegumsa waaqayyoodhaan waan ta'eedhaaf waaqayyo hojii guddaa naaf raawwate jechuun kana galateeffatteetti. Itti aansitee sadaffaatti wanti addaa isheef taasifame barsiifataa harmooniirraatu dubroon bilisadha. Harmooliin haati keenya hewaan mukitti isa belasiin erga isheen kuttee booda jechuudha. Waaqayyo maal jedheera dhiiga mukittii kana akkuma dhangalaaste akkasuma kan keessa dhiigni kee ni dhangalaa'a jechuudhaan marsaa marsaatiin yeroo wani abaaboo ji'aan kan dhufu kanarraatu dubroon maalla bilisadha qulqulleettidha jechuudha. Kun barsiifannaa akkasii isheerra hin jiru. Kana afuraffaa gooftaa samiidhaa fi lafti baachuu hin dandeenye kirubeelii suraafel teessoo isaa baatu kan jedhaman inni kan isaaniin baatu isaaniyyuu dura isaa dhaabbachuu kan hin dandeenye waaqa samiif lafaadhaaf haadha taatee filatamteetti waan ta'eedhaaf wanta guddaa naaf raawwateera jechuudhaan kan dubbatteetti jechuudha. Kanaaf haadha waaqummaadhaaf filatamuu ishee hojii guddaa waaqayyo isheef raawwateedha. Kanaaf dubroon hojii guddaa naaf raawwateera kan jette qabxiiwwan kan arfan kan agarsiisudha jechuudha. Egaan kanarraa ka'uutiidha guyyaa har'aa maal jennee galateeffanna dubroodha. Dhuguma jecha isheef ta'uudhaan magaalaa waaqayyoo kan taate yaa dubroo sirratti yookiin siif kan raawwatame baay'isee dinqiidha jechuudhaan dhuguma dinqii kan ta'e kana jennee haala kanaadhaan ni galateeffannaa jechuudha. Yaa magaalaa waaqayyoo yaa dubroo siif kan raawwate baay'ee
dinqii kan ta'e baay'ee kan nama dinqisiisudha jennee kan galateeffannu kanumaaf jechuudha. Qabxiiwwan kun hundumtuu baay'ee kan nama dinqisiisanidha. Eenyuuf kan hin raawwatamne ishee qofaaf dubroo qofaadhaaf kan raawwataman. Kan lammaffaa qofa namoonni qulqullummaa argachuu danda'u. Dubroodhaaf kanneen tarreessine kana keessaatu kan lammaffaa kana cubbuuwwan irraa namni qulqulluu ta'uu danda'a. Garuu kan nama dhibu cubbuuwwan kanarraatii qulqullaa'uu namni kan danda'u dubbiidhaan qulqullaa'uu danda'a. Gochaan qulqullaa'uu danda'a. Garuu yaadaan eenyuyyuu taanaan cubbuurraa dhalli namaa qulqulluu ta'uu hin danda'u. Namni cubbuu yaadaan ni dalaga. Isheen garuu qulqullummaa yaadaa cubbuu yaadaan dalagamurraallee maadhaan bilisadha jechuudha. Kanaaf qabxiiwwan kun hundumtuu eenyuudhaaf kan hin raawwatamne ishee qofaadhaaf kan raawwataman waan ta'eedhaaf siif kan raawwataman baay'isanii dinqiidha jennee kan galateeffannu kanuma kan agarsiisudha jechuudha. Dubroon itti aansuudhaan maal jettee dhiifamni isaas warra isa sodaatan irratti dhalootaa hanga dhalootaattidha jechuudhaan dubbatte. Dhiifamni eenyu? Dhiifamni Waaqayyoo. Sirriima dhiifamni Waaqayyoo warreen isa sodaataniidhaaf dhalootaa hanga dhalootaattidha. Kana dursee Waaqayyoo karaa Musee dabarseera. Seera boqonnaa 20 lakkoofsa 5ffaatti yommuu ilaallu maal jedhee dubbatee ni arganna. Yeroo abboommi ana malee waaqa biraa waaqessin kan jedhu yeroo laata Waaqayyo warreen na jaallataniidhaa fi abboommi koo warreen eeganiidhaaf immoo hanga dhaloota kumaatamaatti dhaloota hanga dhalootaatti kan jette dubroon Waaqayyo maal jedhe dursee hanga dhaloota kumaatamaatti dhiifama kan hin taasisu ani Waaqayyo gooftaan kee waaqa hinaafaadha jechuudhaan dubbatee ni arganna jechuudha. Naasum maal nutti agarsiisa? Dubroon dhaloota hanga dhalootaatti kan isheen jette kun kana dursee Waaqayyo kan dubbatedha jechuudha. Kanaaf dubroon kanumadha kan isheen dubbatte jechuudha. Itti aansitee immoo maal jette? Humnas irreesaatti taasise. Humna maal taasise? Irreesaatiin humna taasise. Yaada garaa isaaniitti warra of tuulan isaan bittinse. Warreen jaboo ta'an immoo maal taasise? Teessoo isaaniirraa isaan salphise jechuudhaan dubbatte. Kana jechuun ishee maal jechuudha? Hirree Waaqayyoo kan jedhamu gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Yaa'aab kinduu. Hirree Waaqayyoo jechuudha. Hirree Waaqayyoo gooftaan keenya maal jedhame? Hirreen namaa namarraatti osoo hin buqqa'iin maal ta'a? Akkuma namarra jiru jechuudha. Hirreen namaa gadi dheerachuudhaan harki dhaqee maal taasisa? Lafarraatu wanta jiru lafaa kaasee deebi'uu danda'a. Akkuma kanaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos waaqummaa isaadhaan abbaa isaarraa osoo adda hin bahin dhufee foon uffachuudhaan kan kufe Addaamiin bakka sanaa kaaseera. Kanaaf Yaa'aab kinduu irree Waaqayyoo jedhama. Dubroon maal jettee humnas irree isaatiin taasise yeroo jettu ilma isaa kan ta'e gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin humna taasiseen warreen jaboo kanneen ta'an diiyaabiloosin akkasumas ergamoota isaa bakka isaan jiran hundumaatti isaan salphise. Ittaanis immoo warreen waloof qabanis immoo salphise jechuudhaanis immoo taasiste maal taasisetti dubbatte jechuudha. Isaan kun diiyaabiloosidha. Ergamoota isaa jechuudha. Humna qaba kanneen jedhan jajjaboodha jechuudhaan mataa isaanii kanneen ol qaban isaan kana hundumaa bakka isaaniitti gooftaan keenya maal taasiseera? Salphiseera. Dhuguma gooftaan keenya yeroo barsaa ture kan hundumaa raawwateera. Kan isheen dursee dubbatte kana maal taasise? Laphee namaa keessa buluudhaan diiyaabiloos namoota dogorsaa kanneen turan isaan keessaa iyyisiisee baasuudhaan salphisee isaan ari'uudhaan xumurammoo maal taasise? Fannoo isaa irratti bara baraaf qaama lubbuu isaadhaan jechuudha diiyaabiloosiin hidhee salphina xumuraadhaan salphisee ari'eera jechuudha. Kana dubroon maal taasisetti waggoota kana hundumaa dursuudhaan raajiidhaan dubbattee ni arganna jechuudha. Itti fufti warreen salphatan olool isaan taasise. Warreen beela'anis immoo arjummaa isaatiin quubse jechuun dubbatte. Kun maal jedha? Warreen salphatan olool isaan taasise. Hafuurri diiyaabiloos keessa buluudhaan akkasuma dhukkuba adda addaadhaan kanneen qabaman olool isaan taasise. Kan akka Maariyaam Magdalaawit hafuurri torbarra buluudhaan cubbuuwwan hamaa ishee taasisaa raawwachaa kanneen turan kana hundumaa isheerraa ishee kaasuudhaan diiyaabiloos hafuurota kanarraa kaasuudhaan olool ishee qabee. Dhukkubsattoota kan akka Matsaaguu waggoota 38 guutuu bishaan cinaa kanneen cisan bakka sanaa kaasee olool isaan qabee.
warreen ija dhabanii lafatti kufanii jiran ija isaaniitti taasisuudhaan ooloon isaan qabee kan hundumaa raawwate jechuu isheeti. Raajiiwwan saadhaan gooftaan keenya dhukkubsatoota gosa adda addaa bakka isaan kufaniitu ol isaan kaase salphatanii kanneen turan jechuudha. Warreen beela'an kan ammoo kan dubbatte addunyaa guutummaafidha. Warreen beela'an sagalee waaqayyoo dhabuudhaan warreen beela'an arjummaa isaatiin maal taasise sagalee isaa qulqulluudhaan isaan quubsee jechuudhaan dubbatteetti. Gooftaan keenya dubbateera dhugaan siniin jedha. Kan sin dhageessan kana raajoonni warreen sin dursan dhaga'uudhaaf hawwanii barbaadan turanii garuu hin dhageenye hin agarree sin gurroonni keessan dhagaan ijoonni keessan argan qulqullaa'oodha jechuudhaan sagaleen isaa addunyaa guutuudhaaf kan lallabamu kun eegamaa kan ture ta'uusaa addunyaadhaaf kan dhufe addunyaa akka quubse dubroon dursitee sagalee isaadhaaf kana dubbatteetti jechuudha. Wangeela addunyaa guutummaatti lallabamuudhaan warreen beela'anii turaniidhaaf kana quubsuusaa dubbatteetti jechuudha. Gooftaan keessa immoo yeroo isaatti kana wangeela barsiise boodas immoo duuka boosaa arguudhaan addunyaa guutummaadhaaf wangeelli akka ga'u raawwateera jechuudha. Gidduutti kan dubbatte dubroonii kan qabdu gara dhimma keenyaatti yeroo deebinu kunoo har'aa eegalee dhaloonni hundumtuu eebbifamtuu naan jedhu kan jedhu immoo dubroon gidduutti dubbatteetti. Dubroon egaa haadha raajii waan taateedhaafidha. Kana kan dubbatte galatooni qulqulluu Gabri'eelirraa dhufe kun karaa Elsaabees kan itti dabalame kun asumatti kan hafu miti. Kunoo har'arraa eegalee immoo maal taasisu dhaloonni guutummaan dhaloonni hunduu qulqulleetti eebbifamtuu naan jedhu jechuudhaan kana dubbatteetti. Dhuguma kun baay'ee kan nama dhibudha. Kan nama dinqisiisudha. Dhaloonni hundumtuu kana qulqulleetti naan jedhu jechuun isheen dubroon kana dubbatteetu kana salphistee yookiin callistee kan dubbatte miti. Dhaloota hunda kanneen jedhaman bishaan badisaa booda addunyaa kanneen guutanidha. Ijoollee Kaam, ijoollee Seemiif, ijoollee Yaafet jechuudha. Addunyaadha kan jiru namni kamuu sanyii kanaa ala kan ta'e tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf dubroon isaan kana ta'anii immoo warreen waaqayyotti amananii jiraatan jechuudha. Isaan kun dhaloota hundumaa jedhamu. Dhaloonni kun hundumtu maal taasisu dubroodhaan qulqulleetti eebbifamtuu jedhanii na galateeffatu eebbifamtuu naan jedhu jettee hafuura qulqulluudhaan isheen kan guutamte miti. Isheen hafuura qulqulluudhaan kan guuttu dubroon jechuudha. Mana namaa deemuudhaan namni hafuura qulqulluudhaan kan guutamu isheen kan dubbatteetti jechuudha. Kanaaf dhaloota guutummaa kanneen jedhaman mucummaa waaqayyoo cuubbaadhaan kanneen argatan waaqayyootti kanneen amanan dubroodhaan maal jedhu eebbifamtuu jechuudhaan ishee galateeffatu. Dubroon kana kan dubbatte galatoo ishee booda kanneen kaan ijoollee mana kiristaanaa guutummaan kan isheedhaaf galateeffatan hundumaa agarteetu. Guyyaarraa kan ishee galateeffannu qulqulloonni abboonni keenya dursanii galateeffachaa kan turan gara fuulduraatti dhaloonni dhufu kan galateeffatu hundumaa agarteetu kunoo har'aa jalqabee dhaloonni hundumtuu qulqulleetti naan jedhu jechuudhaan eebbifamtuu naan jedhu jechuudhaan kan dubbatte jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun haala kanaatiin deessuu waaqayyoo kan taate dubroodhaaf galanni ulfinniif kabajni akka ta'u haala kanaadhaan nutti agarsiisaa jechuudha. Dhuguma isheef kabajni akka ta'u, dhuguma isheef galanni akka ta'u, dhuguma isheedhaaf ulfinni akka ta'u haala kanaatiin kutaawwan darban lamaaniif kanarraa keessatti kan ilaalle kutaawwan sadan keessatti jechuudha. Kun kan nutti agarsiisudha jechuudha. Egaan dubroodhaaf galanniif kabajni ni ta'a yoo ta'e manni kiristaanaa keenya hoo haala kamiitiin galataaf kabaja qulqulleettii dubroo agarsiistii kan jedhu immoo barumsa keenya kutaattaanuun qabannee kan deebinu kan ta'u har'aaf asumarratti nu haa ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi gargaarsi kadhannaan haala keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam hunduma keenya wajjiraan haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.